Abbaan Faaximaa bakka buufata taaksii yoo gahu hiriyaa isaa kan Adam jedhamuun ol arge. Adam akkam jirta Ahmadi jedheen. Ahmadis alhamdulillah naga jira. Dabareen kiyya kanarraa naannoo kam jedhee gaafate. Adamis har dabareen kee naannoo shanaffaatti garuu haali qilleensaa akkaan ulfaata ta'uu hin oolu roobaaf qabbaanis rakkisuu mala jedheen. Ahmadis alhamdulillah roobni waan bareeda rahmata of keessaa qaba inumaa gara galgalaa maallaqa gaarii argachuutu mala jedheen. Adamis rabbiin si wajjin haa jiraatu jedhee gara dalagaa isaa deeme. Yeroon barumsaa bahan gahe. Faaximaanis gara buufata taaksiidhaa dhufte. Abbaan isii Ahmadis intala isaa fuudhee gara mana isaa qajeele. Osoo karaa irra imalutti jiran Faaximaan yaa abbaa boruuf birrii 1,000 barbaada. Kootii laaboraatoorii isteetikooppii fi kitaaban garaagaraa bitadhaanuun jedhan jettee itti himte. Abbaanis dirqama boru ta'uu qaba jedheen. Isiinis eeyyan yaa abii Profeesaroonni akkas nuun jedhan jetteen. Abbaan isii hedduu cinqame. Osoo hanga halkan walakkaatu hojjetee mallaqa hangasii akka hin arganne hin beeka. Mallaqa san dhabee ammoo intala isaa barumsarraa ariisisuu hin barbaanne. Yaadaan fagaatee deeme. Itti aansuun ayyee ati galee irbaata kee illee nyaadhu waan har'a barattanis qo'adhu ani halkan kana ture hojjechuu qaba jedheen. Faaximaanis garuu yaa abbaa kiyya qabbanni sitti jajjabaata jetteen. Innis deebisee abshiin rabbitu jira deemii gale jedhee isii eega manaan gahee booda namoota hafanis buusuudhaaf konkolaataa ofii qabatee deeme. Halkan sun haalaan qabbanaa'aa. Roobnis haalaan roobutti jira. Sababa kanaaf taaksiin takkallee karaa irra hin jirtu. Hunduu gara mana ofii galee jira. Carraa kanatti fayyadamee abbaan Faaximaa nama karaa irratti arge hunda fe'aa gara bakka isaan fedhanii geessuu eegale. Bakka hundaa taaksii waan hin jirreef gara deemu hundaa nama fe'aatuma deebi'a. Mallaqa akka gaariitti argate. Mallaqa intalti isaa barbaaddu 1,000 argachuudhaaf jecha ifannoota takkaan malee dalagaa isaa itti fufe. Hanga halkan walakkaa dalagaa hin dhaabne. Namnis amma karaa irraa galee jira. Kanaaf nama tokko kan gara mana isaa waliin deemu barbaadutti seene. Haa ta'u malee wanti hanga ammaatti dalagee of harkaa qabu qarshii 700 qofa. Kun ammoo mallaqa intalti isaa barbaaddu 1,000 guutuu hin dandeenye. Carraa biraa hin qabu. Namnis karaa irra waan hin jirreef gara manaa galuu murteesse. Osoo gara manaa deemaa jiruu namni tokko taaksii isaa dura dhaabbatee harka dura qabe. Mana nageessi maallaqa hanga barbaaddeen siif kafala jedheen. Abbaan Faaximaatis dura meerooba keessaa gara konkolaataa ol seeni haasawaa deemna jedheen. Namichis taaksii keessa seene. Kana booda maallaqa takkallee farkaan qabu eega mana geenye boodaan siif kanna jedheen. Abbaan Faaximaatis abshiroo rakkoon qabu caaltuun ati nagayaan gara manaa galuu keeti maallaqni achi booda dhufa mana keessi seensisee si biraa deebi'a inumaa maallaqa takkallee sirraan barbaadu jedheen. Namichis ajaa'iba itti ta'ee seenaa ofii himutti seene. yaa aboo shiftaan takka halkaniin na dhuftee makiinaa xiyyaa fi waan hin kiishaa qabu hunda narraa saamtee bakka ammaati irraa na fuute sanin na darbitee na biraa deemte jedheen. Abbaan Faaximaatis dhugaa baantamoo eegasuu gara manaa osoo hin taane gara waajjira poolisaa deemnee rakkoo sirra geette tana itti himna jedheen. Namichis ammaan gara mana kiyyaattiin galuu barbaade. Uffata kiyya jijjiirradhee waan maatiin kiyya keessa jirtu adda baafachuun qaba. Kana boodaan inshaallah gara waajjira poolisii deema jedheen. Abbaan Faaximaatis abshiroo maa yaaddawin konkolaataa fudhatamteefis hin cinqamin inni guddaan ati nagayaa ta'uu keeti maallaqa boruu argatta jedhee jajjabeesse. Osoo gara manaa deemaa jiran namoonni biroo taaksii abbaa Faaximaa dhaabsisan.